godoro wallaggaa keessatti lolli hammaate waraana bilisummaa Oromoo waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamu itti fufee jira. Aanaa godoro kombolchaatti birgeedii waraana bilisummaa Oromoo waboo lama waraana mootummaa marsuun haleelee jiraachuu himee jira. Lola jabaa orroo godoro wallaggaa kanarratti meeshaaleen gurguddoon moortora dabalatee BM21 fi kanneen biroo ammoo dhukaafamaa turuunis himamee jira. Lolichi itti fufee kan jiru ta'us ammoo agaammaatti waboon meeshaalee gurguddoo humnoota mootummaarraa booji'ee akka jiru kan beeksise. Moortora 3 dishqaa 9 bireenii 17 gama biraatiin ammoo isniipparii 31 fi kilaashii turkii gurraacha lakkoofsaan hedduu irraa hiikee jiraachuu maddeen keessoo waraana bilisummaa Oromoodhaa himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola guddaa aanaa godoroo kanarratti humnoota mootummaa injifatee jiraachuun kan himame. Waraana lakkoofsaan danuu tan barbadeessuudhaan hedduu ammoo hojiin ala gochuudhaan danuu isaanii booji'aa akka jirus beeksisee jira. Waraanni jabaa mootummaa Abiy Ahmedii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akka haaraatti deebuudhaan kan baname. Humnoonni lama yeroo ammaan tana wal dura dhaabbachuun akkuma jabatti wal haleelaa jiraachuun isaaniitis baramee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboonis meeshaa gurguddoo kanaan dura qabatee hin beeyne qabachuudhaan humnoota mootummaa Abiy Ahmed dura dhaabbate meeshaawwan gurguddoo akka moortaraa fi kanneen biroo jajjaboo ta'an irraa hiikaa jiraachuunsaa ammoo kan barame. Iddoo danus dhuunfachaa akka jiruu fi humnoota mootummaa Abiy Ahmed kumaatamaan lakkaa'aman lola jabaa torbee kanaa qofaan akka baala mukaatti harcaasee jiraachuunis himamee jira. Akkuma mootummaan naannoo Oromiyaa kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuuf humni keenya aarsaa guddaa kafalee jira akka baala mukaattis harcee jira jechuun dubbatan. Lola marsaa kanattis ammoo kan galan humnoonni mootummaadha. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waboon irratti fudhachaa jirurraa dandamachaatis waan jiran hin fakkaatu. Waboon kibba Oromiyaa dabalatee jiddu galeessaa fi gama kaaniin lixaa fi baha Oromiyaattis humnoota mootummaa Abiy Ahmed haleeluudhaan ofirraa deebisaa jiraachuu kan beeksise. Kaleessaa fi har'an tanas lolli guddaan humnoota waraana bilisummaa Oromoo waboo fi mootummaa gidduutti jabaachuudhaan akkuma gaggeeffamaa jiruttis itti fufee jira. Ijoolleen ummataa humnoota diinaati kan jedhaniin waraana mootummaa federaalaa bakkeewwan garaagaraa waraanni bilisummaa Oromoo waboon baay'inaan keessa sochootti bobba'an barbadeessaa jiraachuu kan beeksisan. Ummanni bal'aanis ragaa ba'aa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo waboon Oromiyaa guutuu keessatti waraana mootummaa dura dhaabbachaa akka jiruu fi humnoota mootummaa Abiy Ahmed haleeluudhaan injifannoo gurguddoo yoo gonfatu kan mul'atee fi gama kaaniin meeshaawwan gurguddoodhaan humnoota mootummaa dura dhaabbatee haleelaa yoo jiruttis mul'achuusa ragaa bahaa jiru. Guutuu Oromiyaa keessatti lolli jabaatee humnoota mootummaa fi waboo gidduutti kan itti fufe. Ameerikaa dabalatee gama kaaniin Noorwee fi Kiiniyaan lolichi dhaabbachuu akka qabu qaamolee lamaanuu ammoo karaa keessaatiin dubbisaa akka jiranis iccitiin gara mootummaatti bahaa jirus ni mul'isa. Mootummichi lola dhaabuu akka qabuu fi waraanni bilisummaa Oromoo waboonis gara magaalota gurguddootti akka hin deemne Ameerikaa dabalatee biyyi Noorwee tan gidduu isaaniitti qaama sadaffaa ta'uun argamtee fi gama kaaniin Kiiniyaa fi kanneen biroo. Qaama kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo waboo bakka bu'uudhaan Taanzaaniyaa maricha gubbatti hirmaatanii fi kanneen mootummaa bakka bu'an akkasuma ajajoota olaanoo waraana bilisummaa Oromoodhaatis dubbisaa jiraachuun kan himame. Lolichinis ammoo itti fufee jira. Humnoonni lamaan wal barbadeessuu gubbatti argamu. Ijoolleen ummataa ammoo injifannoo guddoo labsachuun humnoota mootummaa Abiy Ahmed barbadeessaa akka jiranis beeksisanii jiru. Yeroo ummanni Oromiyaatti nagaan akka bu'u abdiin eegaa jirutti wal waraansi kutaalee Oromiyaa garagaraatti gaggeeffamu jabaataa dhufuun yaaddoo uume. Odeeffannoon kutaalee Oromiyaa garagaraatii ba'aa jiran akka mul'isanitti iddoo hedduutti lolli humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo gidduutti gaggeeffamu jabaatee itti fufee jira.
Kana malees mootummaan humna waraanaa guddaa gara iddoowwan sochiin waraanni bilisummaa Oromoo WBOn bal'inaan keessatti mul'atu lixa giddu galeessaa fi kibba Oromiyaatti bobbaasaa jiraachuun beekamee jira. Maddi odeeffannoo keessoo mootummaa akka ibsanitti hoggansi mootummaa sadarkaa Oromiyaatti jiru caamsaa 3 bara 2015 irraa eegaluudhaan duula sakatta'insa WBO hoogganuudhaaf gara kutaalee Oromiyaa garagaraatti bobbaafamaa jiru jedhan. Iddoowwan lolli walitti fufinsaan itti gaggeeffamaa jiruttis dargaggoota qaama hidhate waliin hariiroo qabdu jechuudhaan adamsanii ajjeesuu dabalatee gaaga'amni ulfaataan ummata nagaa mudataa jiraachuun himamee jira. Fedhiin ummataa waraana marsaa biraa keessummeessuu otoo hin taane ammoo mariin eegalame itti fufee ija akka godhatu kan jedhan jiraattonni kutaalee Oromiyaa garagaraa. Qaamoleen wal waraansatti jiran adeemsa waraana marsaa biraatti isaan seensisu dhaabanii hatattamaan gara mariitti deebi'uu akka qaban gaafatanii jiru. Yeroo ummanni Oromoo fi hayyoonni beektonni bifa kanaan gaafachaa jiranitti WBO fi mootummaan guutuu Oromiyaa keessatti lola itti fufanii jiru. Lolli yeroo ammaan tana gaggeeffamaa jiru meeshaa gurguddoodhaan kan dabaalame akka ta'ee fi humnoonni wal makoo mootummaa raayyaa ittisa biyyattii dabalatee poolisii federaalaa fi kanneen birootis lola kana gubbatti hirmaatanii WBO duubatti deebisuu maqaa jedhuu fi guutumattuu ammoo balleessuu kan jedhuun lola kanatti galanii akka jiran kan barame. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis maqaa humna diinaa kana ofirraa deebisuu jedhuun deebisee humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad haleelaa jiraachuunis himamee jira. WBOn lola jabaa dhiyeenya kana jiddu galeessaa fi lixaa fi kibba Oromiyaatti gaggeesseen injifannoos gonfatee akka jiru kan beeksise. Ta'us ammoo gara mootummaarraa lola yeroo ammaan tana gaggeeffamaa jiru kanaan haga ammaatti wanti himames hin jiru. WBOn ammoo lola jabaa kibba Oromiyaatti gaggeesseenis humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad danuu ta'an boojii akka jiruu fi iddoo isaanii akka barbadeesse kan beeksise. Akkasuma jiddu galeessaa fi lixa Oromiyaattis guyyaa har'aan tanaa lola akkaan jabaatee humnoota mootummaatii wajjin gaggeessaa jiraachuus beeksisee jira. Yeroo ammaan tanaa hawaasni idil addunyaatii fi ummanni Oromoo akkasuma hayyootaa fi gama kaaniin beektonni Oromoo waamicha gochaa jiraniin lola marsaa biroo akka haaraatti WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kana qaamoleen lamaanuu dhaabuu akka qaban waamichi jajjabaanis darbaa jira. Oduu keenya itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kibba Oromiyaa aanaa Liibaanii fi lixa Harargee aanaa Gammachis keessatti waraana faashistii PPT kan jedhuun humnoota wal makootaa raayyaa ittisa biyyattii dabalatee hedduu isaanii du'aa fi madoon adabu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gabrummaa ummata Oromoo irratti hidda gaffageeffatte hundeedhaan buqqisuufiin qabsaa jira kan jedhu qawweedhaan koloneeffattoota gogombisaa jiraachuu kan beeksise. Dhiyeenya kana ammoo humna haaraa godinaalee Oromiyaa irratti ammoo murni biltsiginnaa raabsaa tures humnoonni kun jajjabee WBOdhaan akka gaariitti ammoo qolatamaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Duula akka haaraatti mootummaan Abiyyi Ahmad jalqabe kana abdii fi gaachanni ummata Oromoo WBOn zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo kaleessarraa eegaluun kibba Oromiyaa aanaa Liibaan gandoota garagaraa keessatti waraana maafiyaa Abiyyi Ahmad maqaa duulaatiin waraana bilisummaa Oromoo WBO barbaaduuf socho'an irratti tarkaanfiilee ilaalessaa fudhatee WBOn humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad dhibbaan kan lakkaa'aman barbadeessuudhaa fi 80 ol ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu WBOn kibba Oromiyaa beeksisee jira. Miidhaa lola kanarratti isaan mudateenis ammoo waraana isaanii danuu konkolaataa jahaan reeffa isaanii madoo isaanii gara magaalaa Nageellee Booranaa galfatanii akka turanis waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ifoomsee jira.